Ashama nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa biyyaaf mana jirtaniif isiniif haa baay'atu. Obboloota koo biyyaalaaf biyya keessa kan jirtan hunda keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warri dhuftan hanaa dhufu isiniin jedhu obboloota kiyyaa, warri haaraa taatan immoo chaanaalii kiyyaaf sabiskiraayibii iddoo jettu sana tuqaan isiniin jedhu obboloota kiyyaa. Har'amooni akkatti misira inqulaalxaan hojjedhuun isinitti agarsiisa obboloota kiyyaa. Kana ofii kiyyaaf oolmaa kiyya guyyaadhaan isinitti agarsiisa. Dursa kan inni ittiin naqadhe shunkurtii timaatimii wal faana bilcheeffachuudha walumatti naqee daqiiqaa 10 keessatti kan qaqqabu. Achiin immoo misira xiqqoo ani cugaara kiyya waan dhukkubuu fi gaffaliin godha xiqqoo gaffal godhee jira. Akkasiin hojjedhu na faana tura obboloota kiyya. Namoonni akka biyya keenyaa osoo hin taane akka nuti fakkeenyaaf namoota biyya keessaa wanta nu barbaachisu dhabuu dandeenyan isin jedhu obboloota kiyya. Garuu biyya Arabaatti warri jiraannu manoota akkasitti hojjennee nyaatuu dandeenya isin jedha guddina illeenaan sarraa kottaa nyaadhaame isiniin jedha obboloota kiyya. Na faana tura. Amma zayitii naqeen jira. Ani barbaree biyya keenya deeman qabaatan fayyadamama. Dhadhaa biyya keenya hin qabne malee barbaree nan qaban isiniin jedha obboloota kiyyaa. Yoo barbaree hin qaban illee isin akkamitti fayyadamtu jedhan qo'aatu nutti agarsiisa. Kinoo warri barbaree biyya keenya hin qabne kan akkasii kan jiru wayii in jira mana nan jiramu fakkeenyaaf yeroo baay'ee supermarketii dhalee hin argama. Kana maashinumatti daatanii na shunkurtii qimamii waan argeetti naqanii shittaa biyya keenyaa nuuf kenna isiniin jedha obboloota kiyyaa kanaan fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha bulleessanii maashinaan daatanii jechuudha. Ani garuu barbaade biyyaan qabatanitti agarsiisa. Isaan hojjedha misira banqulaalii nafaan tura obboloota kiyya. Kunoo suni barbaade biyya keenyaati maakaa tokko badneetti naqa. Obboloota kiyya timaatiin salphallee maankaa tokkotti naqeen jira. Amma asitti isaan cibcib gochaa al ta'uu qabna akka barbareen isaan hin dhumne jechuudha. Kunoo obboloota kiyya maajii tokkollee galmeessu naqa. Abba lama jechuudha. Kan akkasii lama. Akkuma baay'istanii hojjettanitti inni amma isiniin dhiyeessa jechuudha. Akkuma filaagooti keessanitti naquu dandeessu obboloota kiyya. Akkas hojjetan osoo hin taane immoo waan nama garaagara obboloota kiyya bakka akkatti nan irra ol isin kiyya malee isin jedha. Warroon haaraa dhuftan sabiskiraayibii naa tuqaa. Irra deddeebi'een jedha. Xiqqoo eelii galmeessu naqa. Kuni adii tumaatu obboloota kiyya soo guddaa osoo hin taane.
qondoo barbaadee xiqqeesse na fayyadama xiqqeesse shifaa akka koroolee maaliif na fayyadama. Amma misiraan gaditti naqa. Kuni amma akkasitti bilcheessinee booda bishaan gadhiisnee nafsan itoo bishaan takattakini jechuudha inqulaalii qopheessanii sana gadhiisnee sirriitti waliin makuu qabna. Yoo bishaan ati gadi naqne inqulaalii akkuma itti galeen bilchaata wal makuu dhiisuu danda'a waan ta'eef itoo waxiin keenya takattakee akkuma bishaan kan lafneeni bishaan qorraadhaan kan lafna achiin booda inqulaalii gadhiisnaa jechuudha obboloota kiyyaaf tasika. Biliseen nyaata biyya Arabaa sun kan nyaata biyya Leezeetti faalamaadha. Siniin jedha obboloota kiyyaa kan isin obboloota kiyyaa nana shunkurtii hin qabu isin fayyadamuu dandeessu. Amma bishaan ittiin naqa. Iddoon bishaan ittiin naqee amma isuma kuniin takattakiniin inqulaalii lama baxabbaxadheen jiran kanaaf kan naa ta'u. Kanan gaditti naqaa jechuudha ammoo dafee waliin ammoo gaazii qannaan dabalaa yoo bishaan ho'atti nan obboloota kiyyaa sirriin turu amma shiroo banqulaaliif yeroo hojjennu bishaan qo'eenyutti naquu qabna bishaan qorraa akkuma shiroo kan lafneen bishaan qorraatti inqulaalii baxabbaxan sana naquu qabna siniin jedhaa obboloota kiyyaa. Kini argitanii obboloota kiyyaa akkasitti furdatee baay'ee bareedu. Waaw. Kottaa nyaadhaa. Yookaan isinii kan ergaa bakka isinii kan ergaa rakkoon min jedha baay'ee dhugaa waaqayyooti kaameraa fi nuti malee argitanii. Mi'aan isaa dammoo baay'ee mi'aan dhugaa goftati. Amma biddeenan tolfadhaan isiniin jedha obboloota kiyyaa. Mistanii liiqii kiyyaa. Kuni furna dhumduqqeetii fi daakuu xaafii osoo hin taaneen isiniin jedha obboloota kiyyaa. Maqaan isaa kan tolchisiinitti agarsiisa. Erga ija baasee qadaadda. Ija yeroo baafatee fixe qadaaduu qabna akka biddeen keenya bareeduun isiniin jedha. Inni biddeen xaafii miti. Furna duqqeetidha. Biggisiin qabadhu.